Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya kun Washington DC irraa kallattiin ka darbu sagantaa Afaan Oromooti. Wixata sadaasa 10 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 1 bara 2014 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Namoo daandii gabaasaalee keenya nuuf gulaalaa produuseriin keenya Nugusuu Taammireeti. Daawwattoota keenya sababa rakkoo teeknikaatiin guyyaa har'aa akka dabarsuuf jenne oduu hin qabaannu nu of kalchaa jennaa amma gara gabaasaalee keenyatti aanutti ceena. Gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa daawwattoota keenya bakka buutonni gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummoota Itoophiyaan gara wal waraansaatti tuun seeniin dura walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessatti uumameef furmaata siyaasaa arguuf carraan jiru dhumataa jiraachuu dubbatan. Akeekkachiisi kun kan dhaga'ame innaa mootummaan gargaarsi namoomaa naannoo sana akka hin seenne ugguruu isaatiin uummanni naannichaa hanqina nyaataaf boba'an rakkataa jiranitti. Gabaasaa Sindiseen jaallannee dhiyeessa. Magaala bulchiisa naannoo Tigraay kataate Maqalee keessatti jiraattonni akka jedhanitti buufanni boba'aa irraa argatan hundumtuu cufaa waan nyaatamus dhumaa fi gatiin itti nyaata bitatan namoota harka caalaaf kan danda'amu hin taane. Loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF magaalaalee lama to'atanii gara Finfinneetti qajeelaa yeroo jiran kanatti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed labsii yeroo hatattamaa labsanii jiru. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Ned Price waa'ee hojjetoonni tokkummaa mootummootaa hedduun mootummaa Itoophiyaan hidhamuu gabaasaa dhaga'amu ilaalchisee gaafatamanii akkas jedhan. If confirmed, we would similarly condemn arrests of UN staff members based on ethnicity. We understand from reports, as you alluded to, that those arrested are Tigrayan. Ethiopian government security force harassment and detention. Kun dhugaa taanaan hojjetoota tokkummaa mootummootaa gosaan adda baasanii hidhuu ni balaaleffanna. Gabaasa ba'eerraa akka hubannee fi akkuma atiyyuu jette kanneen hidhaman kun dhalattoota Tigraay. Humnootiin nageenyaa kan mootummaa Itoophiyaa gosa irratti hirkatanii doorsisaa fi hidhaa gaggeessuu gonkumaa akka fudhatama qabu miti. Gama kaaniin kan haaloo ba'uuf jecha tarkaanfii TPLF fudhatus qixxee balaaleffanna. Gamni hundinuu gocha akkasii dhaabanii mirga namoomaa fi seeraaf buluu akka kabajan gaafannaa jedhan Ned Price. Jilli addaa kan Yuunaayitid Isteets Jeffrey Feltman ammayyuu Finfinnee keessa jiru ka jedhan Ned Price gaanfaa Afrikaatti bakka bu'aan sadarkaa olaanaa ka gamtaa Afrikaa ka ta'an Olusegun Obasanjo yaalii gochaa jiran Yuunaayitid Isteets ni deeggartii jedhaniiru. Obasanjoon wiixata darbe gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti furmaata gama siyaasaa arguuf carraan jira garuu carraan jiru kun ariitiin cufama jedhan. All these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the difference between them are isaanitti deebisuu dandeenya isa irratti ammaaf hojjetamaa kan jiru. Beeyitii buqqifamanii baambasii keessa akka jiran namoota dubbatan keessaa akka deeggarsi isaaniif taasifamu kan gaafatan. Balaa konkolaataa lama waan jirruuf balaarra bu'aa waan jirruuf dhimma kana mootummaan nu birmatee nageenya keenya nu eegee baay'ee nageenya biyyaa eeguun nageenya lubbuu biyyaa eeguun dirqama mootummaa. Kanaaf immoo mootummaan dirqama taa'ee namni kun immoo waan isaarra barbaachisu ba'uun dirqama keenya hin baana waan ta'eef gama isaatiin akka nu birmatu mootummaanii kan jedhudha malee waamicha addaa eenyu kan kunuun hin qabnu rakkina hamaa fi rakkina saaxila kana jennee hin dandeenye keessa waan jirruuf. Komishinarri Komishinii Hooggansa Balaa Sodaa Naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Taarraqany komii buqqaatota keessaa deeggarsi mootummaatiin nuuf taasifamaa jiru jedhanii dhiyeessaniif deebii itti aanu kennanii jiru. Isaan kana namootuma naannaa sanaatu gargaaraa jira ammaa fi mootummaarraa waan godhame hin jiru. Mootummaarraa verification yookiin galmee akka finneen gargaarsa akka goonuuf itti himaa jirra. Magaalattiin uummata qabdu rifiujiis gara 18,000 jira naannaa baambasii kana. Akkasumallee uummata gara 82 oliitu jira.
magaalattiinis baachuu yeroo ammaatti baachuu kan dadhabde ta'uu isaati kan ibsinu. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaallee isa kanarratti bal'inaan hojjete namoota kana gar tokkotti fuudhuuf gargaaruuf akka nu wajjin hojjetu dhaamsa dabarsina. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gama isaaniitiin buqqaatota gargaaruu fi deebisanii dhaabuudhaaf waan hojjetamaa jiru yommuu ibsan akkas jedhu. Uummanni jalqabaa ijaaramee nagaa naannoo isaa akka tikfatu loote seentota isa gidduu nagaaf tasgabbii isaa booressanii akka eeggatu ijaarree jirra. Amma humna mootummaa qindeessinee opereeshinii irratti gaggeessaa jirra waan ta'eef yeroo gabaabaa kana keessatti shanis wayyaanis abamsiisnee nagaaf tasgabbii naannoo keenya biyya keenyaas hin mirkaneessine. Mootummaan shanii jechuun kan waamuu fi shororkeessummaatiin kan farraje gurmuun waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamu dhimma kana irratti hanga ammaatti ibsa kenne hin qabu. Gurmuun kun yeroo dhiyootti mootummaan shororkeessummaatiin gurmuu farraje kan biraa adda bilisummaa uummata Tigraay Abut faana waliigaltee irra ga'u ibsuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Hordoftoota keenya sagantaan keenya televiziyoona Itiyoosaat dabalee raadiyoo irratti illee nu caqasuu dandeessan. Feesbuukii keenya VOA Afaan Oromoo.com irratti illee nu argattu. Amma gara qophii itti aanutti ceena. Dirree Dimookiraasii. Paartiin biyya bulchuu kan Afrikaa kibbaa The African National Congress filannoo bulchiinsa magaalaa geggeeffameen seenaa keessatti injifatamuu guddaatu isa quunname. Lammiiwwaniif xiinxaltoonni akka jedhanitti ba'ii waadaa waggootaaf seename hin guutamin hafeef tajaajila dadhabaati jedha gabaasii Linda Gifrash Johannesburg irraa ergame kunoo. Johannes Turner mootummaa Afrikaa kibbaa biraa waggoota 25f mana jireenyaa haaraa eeggataa turan. Yeroo sana keessatti haadha warraaf ijoollee isaanii lama mana haaraatti dabarsuuf waadaa seename guutamuu hin dandeenye jedhu. Bakka sanaa paartiin biyya bulchu ANC'n manneen jireenyaa gamtaan keessa jiraatan tajaajilaawwan biroo waliin akka danqamu taasisee jedhu. Kanaaf jecha ka biyyattii sirna apartaayidii jalaa walaboomse filannoo bulchiinsa magaalaa ka torban darbeef ANC'n sagalee irra jireessa argachuu kan dhabeef jedhu Turner. That's how we live here in this place in Cape Town. No, we suffer through the empty promises. Bakka Cape Town jedhamu keessaa akkaataa nuti itti jiraannu kana waadaa duwwaa utuun guutamin hafeen rakkataa jirra. Waa'ee malaammaltummaaf kan kana fakkaatu dubbachuu dandeenya. Rakkootu jira. Hin ta'u paartii malaammaltummaan guutameef sagalee kennuu hin dandeessu jedhan. Kun ergaa ajaa'ibaa lammiiwwan Afrikaa kibbaa torban darbe ANC'f erganii. Paartichi erga bara 1994 aangootti dhufee as sagalee uummataa 100 walakkaadhaa gad inni argatu kun isa jalqabaati. Ba'iin filannoo kanaa kan mul'isu lakkoofsi namoota hojii dhabanii akkaan heddummachuuf qorannaan biyyoolessaa akka mul'isutti doolaarri miliyoonaan lakkaa'amu kaazinaa mootummaa keessaa saamamuu isaati. Pireezidaanti Siiriil Raamaafoozaa malaammaltummaa dhabamsiisuuf waada 160 kan ta'an namoonni sagalee kennan filannoo dhiyeenyaaf kan galmeeffaman yoo ta'u kanneen keessaa 145 qofaatu sagalee kennan. Heenuud akka jedhanitti kun kan mul'isu namoonni ba'anii sagalee kennuu dhabuun abdii kutachuu isaaniiti. It is probably time that in South Africa the basic question. Tarii Afrikaa kibbaa keessatti yeroo itti gaaffileen bu'uuraa yookaan gaaffileen ammas gaafataman kanneen kunis hawaasa akkamii keessa jiraachuu barbaadda ka jedhu yoo siyaasa keessatti hirmaatta ta'e mootummaa akkamii ta'uu barbaadda murtii murteessuuf filannoo kee beeksisuuf sanammoo galmaan ga'uuf wareegama ni baastaa gaaffilee jedhantu ka'uu malu jedhan. ANC'n komii uummataa sirriitti dhaggeeffate hojii fooyya'aa hojjechuuf murannoo qabaachuu beeksise. Gama biraan paartileen mormituu deeggarsatti dabalaa ni arganna jedhanii abdatu. Filannoo guutuu biyyaa utuun geggeeffamin dura ofii isaanii. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID'f bulchituu kataan Samantaa Paawar dhiyeenya kana akka jedhanitti ardii Afrikaa keessatti sagantaa daldalaa fi investimentii haaraan labsamuuf jira. Sagantaan kun daldalaa fi investimentii gamlameenii jechuun biyyootii Afrikaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu akkasumas
biyyoota Afrikaa walii isaanii gidduu babal'isuun guddisaa jedhaniiru. Maallaqni addunyaarraa dinagdee guddataa jiruuf barbaachisu dhibba keessaa harki 90 dhaabbattoota dhuunfaarraa kan argamu malee dhaabbattoota uummataaf investimentii irraa miti jedhan Samantha Power. Along with our tremendous USAID staff, especially the beating heart of our mission. Daldaltootaaf investoroota kan naannoof kan sadarkaa addunyaatu hegeree waariinsa qabuu fi walaba ta'e kan lammiiwwan Afrikaa yeroo dheeraaf yaadaa turan akka argatan gargaaruu jedhan. Sagantaa haaraan daldalaa fi investimentii Afrikaaf ba'e kun dubartootaaf dargaggoota jajjabeessuuf carraa duraa ka kennu yoo ta'u dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa geessisu hanqisuuf yookaan biyyoonni weerara dhukkuba COVID-19f deebii barbaachisu akka kennaniif gargaara. Sagantaa haaraan kun Afrikaa badhaate argamsiisuuf yaada bal'aa jiru keessaa tokko. Bara 2019 jechuun waggaa 2 dura Afrikaa badhaate argamsiisuuf sagantaa labsameen United States biyyoota Afrikaa 45 keessatti waliigaltee 800 caalaa tolfatteen gargaaraa turteetti. Gara biyya alaatti kan ergamanii fi investimentii doolaara biliyoona 50tti shalagamu Ameerikaan ka gargaarte yoo ta'u carraa hojii kuma hedduu uumuunshee ibsamee jira. Samantha Power akka jedhanitti bulchiinsi Biden Harris Afrikaa irraa amantaa gadi fagoo qaba. Kana malees qooda uummata Afrikaa irraa amantii jabaa qabna jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira. Kan kana daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qindaa'e kanarraa kanuma qophii boriin walitti deebina halkan gaarii nagaatti bula.